Itoophiyaan paaspoortii haaraa waggaa 10f tajaajilu ifoomsite. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa paaspoortii fi sanadoota imalaa gara elektiroonikiitti jijjiiruu waggaa tokko oliif irratti hojjechaa ture xumuruudhaan har'aa Finfinneetti ifoomsee jira. Sirna paaspoortii fi sanadoota imalaa haaraa ifoomsuu muuziyeemii saayinsiitti qophaa'e kanarratti haasaa kan taasisan hooggantuun tajaajila immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa Aadde Salamaawit Daawit paaspoortiin amma dura ture hanqinoota hedduu kan qabu akka ture eeran. Waggoota 20 darban paaspoortii maashinaan dubbifamutu hojiirra oolaa ture. Yeroo kana qulqullina oomisha isaa gadi aanaa ta'uun dafee dulloomuun maashinaan sirnaan dubbifamuu didu fakkeeffamee hojjetamuun isaan ijoodha jedhan. Paaspoortiin elektiroonikii haaraan ifoome kun paaspoortii lammiilee idilee ammaan dura diimaatti dhiyaatu ture gara cuquliisaatti kan jijjiiramee fi abaaboo birraa ofirraa kan qabudha. Paaspoortii fi sanadoonni imalaa Itoophiyaan ifoomsite kun dhaabbata biyya Jaappaan Tooppaan Sekuriitii jedhamu waliin qindoomuun paarkii indaastirii Boolee Lammiitti kan oomishamudha. Paaspoortii haaraa ifoome kanarratti qabiyyeen haaraan dabalame ammoo fuula viizaa paaspoortichaa qabu hundarratti qabeenya turizimii Itoophiyaan qabdu maxxanfamee jira. Siidaan Aksum, gamoon Faasil, Laallibalaan, teessuma lafaa Koonsoo, dhakaa xiyyaa, hidha haaromsaa, masaraa Abbaa Jifaar, Harar, Luusii, muuziyeemii Adawaa fi paarkiin Inxooxxoo irratti argamu jedhan. Paaspoortiin haaraan kun bareedinaan kan duraarra kan caalu qulqullinaa fi iccitummaadhaanis kan duraarra caalmaa guddaa akka qabaatu ta'ee hojjetamu eeranii jiru. Tajaajilli rakkoo qulqullinaa fi dhiyeessii paaspoortii irratti mul'atu kana furuuf rifoormii geggeesse keessaa ijoon paaspoortii fi sanadoota imalaa yeroon barbaadu qopheessuu akka ture himan. Paaspoortii haaraan kun sadarkaa teekinooloojii addunyaa namarra geesseen kan qophaa'e ta'us dubbatan. Paaspoortii haaraan kun chiipsii keessa isaa jiruun ragaalee guutuu abbaa paaspoortii sirnaan kan qabatedha. Fayyadamaafis mijataa fi tajaajila kenninu si'ataa gochuuf gahee guddaa kan qabudha jedhan. Paaspoortii haaraan kun paaspoortii Itoophiyaan ammaan dura fayyadamaa turte paaspoortii maashinaan dubbifamurraa guutummaatti gara paaspoortii elektiroonikiitti kan ceesisedha. Paaspoortiin elektiroonikii haaraan ifoome kun paaspoortiiwwan gosa 4 qophaa'uu kan himan hooggantuun tajaajilichaa paaspoortii dippiloomaatotaa, paaspoortii tajaajilaa, paaspoortii idilee fi paaspoortii lammiilee alaa kan qabudha. Kanaan alatti sanadoonni imalaa akka sanada imala ariifachiisaa, sanada imala si'a tokkoo fi sanada imala baqattootaaf waraqaan eenyummaa dhalattoota Itoophiyaas guutummaatti gara elektiroonikiitti jijjiiramu eeranii jiru. Paaspoortiin haaraan kunis ta'ee sanadoonni imalaa haaraa ifooman kun guutummaatti Itoophiyaa keessatti kan oomishaman ta'uun ammoo gammachuu dachaadha jedhan Aadde Salaamaawit. Oomishaaleen kunneen biyya keessatti oomishamuun rakkoolee saffisaa fi dhiyeessii paaspoortii irratti mudachaa ture kan furu qofa osoo hin taane sharafa alaa Itoophiyaan paaspoortii alatti maxxansiisuun galchuuf baastu guutummaatti kan hambisuudha jedhan. Sirna paaspoortii haaraa ifoomsuu kanarratti kan argaman pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee biyyi paaspoortii qaroomina yeroon dhaqqabe waliin deemu qabaachuun kabaja lammiileetiif gatii guddaa qabaa jedhan. Paaspoortiin Itoophiyaa iccitii olaanaa akka qabaatu ta'uun milkaa'ina guddaa qofa osoo hin taane hiriira hariiroo qaroomina biyyoota waliin qabnu kan sirreessudha. Paaspoortii elektiroonikii fayyadamuu jalqabuun keenya karaa tokkoon maqaa gaarii biyya keenyaa kan ol kaasu lammiilee keenyaaf gatii kenninu kan ibsudha. Gama kaaniin ammoo nageenya biyya keenyaa eegsisuu irratti gahee guddaa qabaa jedhan. Lammiin tokko paaspoortiin biyya isaa kan sadarkaa isaa eeggate gaafa ta'u akka ofitti boonu kan gargaaru akka ta'e mudannoo isaaniirraa eeruus ibsanii jiru. Lammiin Itoophiyaa kamuu kan ulaagaa guute paaspoortii baasuuf yeroo gaafatu rakkachuu hin qabu. Tajaajila paaspoortii kan argachuuf muuxannoos beekumsas kan hin qabne lammiilee hedduutu jira. Isaan gargaara warra waliin dhooftotarraa sin eegaa jedhan. Daarektarri Koomishinii Tajaajila Immigireeshiniif Lammummaa Itoophiyaa Obbo Mastaawal Gadaa yeroon tajaajila paaspoortii Itoophiyaa kanaan dura waggaa 5 ture gara waggaa 10tti ol guddachuus BBC'tti himanii jiru. Kana booda paaspoortiin lammiilee umurii isaanii waggaa 25 ol ta'e hundi paaspoortii haaraa waggaa 10f tajaajilu akka argatan ibsaniiru daarektarri kun. Haa ta'u malee lammiileen umuriin isaanii waggaa 25 gadi ta'e ammoo paaspoortii baramee fi kan waggaa 5 qofaaf tajaajilu akka argatan ibsanii jiru. Kana malees viizaa fi hayyamni jireenyaa lammiilee biyya biraatiif kennamus paaspoortii waliin ni jijjiirama jedhamee jira. Gabaasni kan BBC'ti.